Kebor Multimedia Production. Seenaa addaa qabna isin jedhee jira. Mustafaa Abbee gara waltajjiitti dhufuudhaan seenaa nu dubbisaa. Alayhi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abbaa seenaa guddaa abbaa Tooyidaa. Bara 1881 naannoo Oromiyaa godina Arsii Lixaa aanaa Shaallaa magaalaa Sanbatee iddoo addaa Roobii jedhamtutti abbaa isaanii obbo Gammadaa Ukuluu fi haadha isaanii Aadde Daamuu Diimaa irraa dhalatanii yeroo ijoollummaa isaaniitti aanan buuqachaa damma muxachaa foon murataa dheebuuf beela tokko malee jabbiloota waliin burraaqaa guddatanii ijoollummaa isaaniitiin nama amala gaarii qaban waan ta'eef akkasumas amala isaaniitiin cinattis nama morkataa turani kanuma cinatti abbaan isaanii inni morkataa ta'uu waan beekaniif maqaa isaanii morkee jedhanii itti moggaasani morkiin akkuma ijoollota baadiyaa keessatti horii tiksaa qoraan cabsaa maatii isaa qarqaaraa guddate yeroo inni umrii ijoollummaa keessaa bahutti harmeen isaa daa'imummaa isaa irraa eegalanii sirritti waan isaan jaalatanii fi akkasumas amantaa isaanii waan jaalataniif morkeenis isaan sirritti waan jaalatuu fi dhiibbaa haadha isaaniitiin gara amantaa barachuutti dhufanii haalli isaan keessa turan kun hedduu waan namatti tolee fi maatii fi hiriyoonni isaa gorsuu akkasumas jajjabeessuu eegalanii isaan diinii irratti cimsuun itti fufe harmeen morkee nama amantaa isaanii sirritti jaalataniidhaaf ilma isaaniitiifis wanta kana himuudhaaf dirqamanii yeroo jalqabaatiif namni isaan quraan irraa baratanii fi midhaagina diinaa islaamaa irraa baratanii akkasumas bareeddummaa fi faaya islaamummaa namni irraa baratanii akkasumas shaadaa irraa fudhatanii Sheek Hussein Argoo jedhamu Sheek Hussein hamilee itti horaniitiin jajjabeessanii ol guddisanii yeroo jalqabaatiif qur'aana barachuu eegalanii ammas fedhii fi hawwiin isaanii baay'ee tokko kan namatti tolu waan ta'eef barnoota diinaa islaamaa irratti cimanii barachuun itti fufanii harmeen morkee nama amantaa jaalatu waan ta'aniif morkeen umrii isaa 27 gaafa ta'u nama Sheek Hussein Argoo jedhamu irraa shaahadaa qabatanii barnoota isaanii eegalanii haalli isaanii kun maatii fi hiriyoota isaaniitti waan hedduu takka gammachiiseef barnoota isaanii itti fufan bara sana keessa kitaabni akka ammaa kanatti baay'inaan waan hin jirree fi loohii yookiin xaawulaa irratti cilee gurraacha bishaaniin bulbulaa barnoota isaanii barachuu eegalanii barnoota isaanii isaan keessatti waan dagaagaa dhufee fi bara 1952 keessa Itoophiyaa naannawa garaagaraa keessa deemuudhaan barnoota ilmii barachuu itti fufanii bara 1952 gara kaaba biyyatti Tigraay deemuudhaan gara Matsuwaatiidhaan biyya keessaa bahanii biyya Nabi Muhammad Saudi Arabiyaa seenuudhaan waggoota 7 barnoota diinaa isaanii barachuu eegalanii waggoota 7 kana keessatti Saudi Arabiyaa Makkatti kolleejjii Daarul Hadiisitti barnoota isaanii bifa ho'aa ta'een erga barataa dhufanii booda turtii waggoota 7tiin booda gara biyya isaanii Itoophiyaatti deebanii wagguu isaan gara biyya kanaatti dhufanii tummaan daangaa irratti qabeenii kitaaba kana afaan keenyatti jijjiirtanii hiika isaa nuuf himtu malee sinteessuuf jedhanii ji'oota 7 erga daangaa biyyatti Asab irra tursiisanii booda turtii ji'oota 6tiif gara biyyatti deebanii wagguu isaan gara maatii keessaa dhalatanii fi biyya keessaa dhalataniitti dhufanitti hawaasni naannawichaa waan jaalataniif jaalalaaf kabajaadhaan simatanii gara biyyaatti fidanii isaanis ilmi waggoota hedduudhaaf biyya keessaaf biyya alaatti barachaa turaniin hawaasa isaanii tajaajiluun amma yeroo waan gahe fakkaata akkuma yeroo kamiyyuu isaan jabaa gaafa xiiqee turanii namni kun eenyummaa isaa eenyu jettaniitiin gaafii isinitti ta'uu danda'a eeyyan hanga xumuraatitti nu hordofa erga gara biyyaatti dhufanii barnoota ilmii barsiisuuf dawaa gochuudhaan biyyoota ollaa kanneen keessa deemaniitiin dawaa bifa bal'aa ta'een barsiisuu eegalanii biyya kana keessatti namni isaa irraa hin baranne hin jiru jechuun ni danda'ama eeyyan isaan faaya keenya biyya keenya keessatti namoonni isaan ilmii irraa baratan sheekota gugurdoo aalimman gugurdaan yeroo ammaa lubbuun jiran keessaa kan akka Sheek Abdallaa Biiftuu Sheek Habib Leencaa akkasumas sheekonni hedduun biyya kana keessatti ilmii irraa barachuudhaan itti fufanii ilmiin isaan barsiisaa turanis har'a isaan baratanii abbaa ilmii ta'aniitiin
biyya keenya ilmiidhaan qaraa jiru. Waamicha tokkochummaa rabbiititti hawaasa yaamuu akkasumas shirkii balaaleffachuu kufrii diiguu fi akkasumas godoo shirkiif kufrii kuffisuudhaan biyya kana ifatti kan baasanii nama hayyuu turani. Biyya keenya keessatti namni kun nama kabaja guddaa fi jaalala guddaa hawaasa keenya bira qabudha. Biyya keenyatti kaabaa hanga kibbaatitti baa hanga dhihaatitti namni isaan hin beekne tokkollee hin jiru. Namni tokkos seenaa isaa kan hin dhageenyeef kan hin beeknellee hin jiru. Isaan Haji Hasan Gammadaati. Haji Hasan Gammadaa erga gara biyya kanaatitti dhufanii biyyoota kanneen keessatti kallattii garaagaraatiin imala da'aa fi qabsoo falmaa mirga dhala namaa ta'uudhaan biyya keenya keessatti lolee lolchiisaa mootummaa cunqurfamaa sadan darban keessatti nama hidhannoo guutuudhaan hawaasa isaanii cinaa dhaabbateetiin biyya isaanii tajaajilaa turanidha. Haji Hasan Gammadaa abbaa toohida guddaa, abbaa ilmii, goota qabsaayaa, hayyuu leenca Haji Hasan Gammadaa erga waamicha dawaa fi tokkochummaa rabbiitti yaamuu eegalanii humnoota shira xaxxootaatiin ta'aniin yeroo garagaraatitti mana hidhaatitti darbatamaa erga achii ba'aniis ilmii barsiisaa mana hidhaatii fi mana jireenya isaanii gidduutti jireenyi isaanii deemamaa ture Haji Hasan Gammadaa. Kanaafis harka osoo hin kennine umrii isaanii guutuu diinaa isaanii tajaajilaa hawaasa isaanii cinaa dhaabbachaa qabsoo kallattii hundaatiinuu hawaasa tajaajilaa turani Haji Hasan Gammadaa. Umrii isaanii gaafa waggaa 130 ta'uttis uleen harka isaanii irraa gadi bu'u. Qaamaan jabaa sammuun bilchaataa turani. Gaafa waggaa 130 ol ta'anitti dhukkubbiin garagaraa itti hammaachaa waan dhufeefi mana yaalaatitti yaalamuu eegalani. Yeroo kana waggaa 133 isaaniitti hospitaala Nageellee Arsiititti osoo yaalamaa jiranii Bittoottessa 13 bara 2014 halkan kibxataa gara ganda irraa hafiinsi hin jirretti waadaa rabbiin ilma namaa hundaaf waametti gara waamicha irraa hafiinsi hin jirre gara ganda Akiraa godaanani. Gaafa kana salaatul janaazaa isaa as magaalaa Shaashamannetti stadii magaalaa Shaashamannetti sadarkaa biyyaatitti hayyoonni aalimman gugurdaan daa'iiwwan iddoon dhaabbichaa dhabamee salaatul janaazaan isaanii raawwate. Sadarkaa addunyaatti miidiyaaleen gugurdaa addunyaa kana akkasumas namoonni fiigar paabilik ta'an sadarkaa addunyaatitti gadda isaaniitti itti dhagahame karaalee sooshaal miidiyaatiin waliif qoodaa turanii jiru. Isaan faaya keenya umrii isaanii keessatti abbaa ijoollee 18 yoo ta'an shamarran 7 fi dhiira 11 nama qabu turani Haji Hasan Gammadaa. Isaan faaya keenya, goota keenya, abbaa toohidaa, abbaa seenaa guddaati Haji Hasan Gammadaa. Nutis keeroon 10ffaa irratti badhaafamaa keeroon 10ffaa isaan gochuudhaaf yaadannoodhaafis akkasumas kallattii garaagaraatiinis yaadannoon isaanii yeroo ammaa kana masjidni maqaa isaaniitiin mogga'ee baankiin hijiraa dameen tokko maqaa isaaniitiin mogga'ee faawundeeshiniin Haji Hasan Gammadaa jedhamus yeroo ammaa hundeeffama irra jirra. Nutis akka sagantaa keeroon 10ffaatitti abbaa seenaa guddaa, abbaa goota guddaa jenneetiin badhaafamaa sagantaa kanaa isaan taasisnee jirra. Maqaa isaaniitiin Quraana 100 masjidotaaf wafqii goonee jirra. Allahu akbar. Rabbiin rahmata isaaniif haa godhu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kebor Multimedia Production.